Iskoolarshipii appilaayi gochuudhaaf namoonni baay'een ni barbaadu. Haa ta'uyyuu malee maaltu akka isin barbaachisu dookumentiin hin beektan ta'a. Kanaaf viidiyoo kana keessatti iskoolarshipii keessattuyyuu kanan irratti xiyyeeffadhu Steepindam Angaarii kenna. Iskoolarshipii biyya Angaarii appilaayi gochuu yoo barbaadan dookumentiiwwan isin qopheessuu qabdan maalidha inni kan jedhuun isinitti himaa. Viidiyoo kana keessatti wanti ammaan isinitti himu kuni tarii biyya Angaariitiif duwwaa yookaan immoo iskoolarshipii Steepindam Angaarii kana duwwaadhaaf otoo hin taane iskoolarshipii kamiyyuu appilaayi gochuu yoo barbaadan isaan kana hundumaatiif iyyuu baay'ee isin barbaachisa. Kanaaf as keessatti wantoota baay'ee fakkeenyaaf namoonni tokko oriijinaal dookumentii fi wantoota barbaachisan hin qabu naamna kan jettan jira waan ta'eef isa sanaafillee sooluushinii maal akka ta'e viidiyoo kana keessatti isinii ka'a. Viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa. Odeeffannoo baay'ee barbaachisaa ta'e akka argattan abdiin qaba. Gara viidiyoo keenyatti haa gallu. Kanaaf iskoolarshipii appilaayi gochuudhaaf duraan dursinee dookumentii maal qopheessuu qabna? Dookumentii maaltu nu barbaachisa? Rikwaayimentii maaltu jira? Steepindam Angaarii kan appilaayi gochuu yoo barbaadan dookumentiiwwan isin barbaachisu keessaa tokkoffaan piroofeeshinaal kan ta'e footoo qabaachuu isinirra jiraata. Maaliif gara fuulduraatti illee iskoolarshippicha appilaayi gootanii iskoolarshipii kana gaafa argattan footoon isin kaatan suni wantoota baay'ee irratti dookumentii keessan irratti bahuu danda'a waan ta'eef footoo piroofeeshinaalii ta'e waggaa 2 asitti kan kaatan yoo qabaattan gaariidha. Isa sana jechuudha kan isin barbaachisu tokkoffaadhaatti. Lammaffaan mootiveeshin leetariidha. Mootiveeshin leetarii maalidha kan jedhu immoo yoo hin beekne ta'e koomentii irratti na barreessaa kan viidiyoo isarratti hojjedhu yoo yaaddan jechuudha. Steepindam Angaarii kamirratti yoo ilaalle mootiveeshin leetarii atleast peejii tokko yoo xinnaate peejii tokko kan ta'e taayims roomadhaan kan barreeffame akkasumas immoo afaan ingiliffaatiin yookaan afaan Angaariitiin ta'uu qaba. Mootiveeshin leetarii kana keessatti kan barreeffamu wantoota sadiidha. Isaan kunis tokkoffaa irratti maaliif barumsa kana filattan? Sababni fiildii isin barbaadan sana filattaniif maalidha kan jedhu ekspilaaneeshinii guutuu kan kennu ta'utu irra jiraata. Lammaffaa fiildiin sun filattan sun maalidha inni? Impaaktii maalii qaba yookaan immoo maal si fayyada? Gara fuulduraatti maal ittiin hojjettu kan jedhu keessatti kan qabu. Sadaffaa irratti biyya Hangaarii maaliif filattan kan jedhu isaan kana sadeen of keessaa kan qabu jechuudha. Salphaadhumatti what, why Hangaarii kan jedhu jechuudha. Maal filattanii? Fiildiin keessan maalidha inni? Maaliif fiildii sana filattanii? Akkasumas immoo maaliif Hangaarii filattan kan jedhu of keessatti kan qabu atleast peejii tokko kan ta'e. Kanaaf dookumentiin lammaffaa mootiveeshinaal leetariidha jechuudha. Sadaffaa irratti qabaachuun kan isinirra jiraatu proof of language proficiency yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin baranna waan ta'eef nuti afaan Ingiliffaa danda'uu keessan wanta argisiisu puruufii isaa dhiyeessuutu isinirra jiraata jechuudha. Kanaaf isa kana immoo akkamitti arganna jettanii akka yaaddoofne proof of language proficiency kuni IELTS kan jedhamu British Embassy-tti qoramuu dandeessu. Gatii isaa ilaaltaniitu onlaayinii search gootanii argachuu dandeessu. Lammaffaan TOEFL kan jedhamu jira. More of kan isaan fudhatan garuu tokkoon piroogiraamii keessanii isa kam akka fudhatan, isa kam accept akka godhan check gochuu isinirra jiraata garuu. Walumaa galatti iskoolarshipii kamiifiyyuu proof of language proficiency Ingiliffaan barattu waan ta'eef Ingiliffa danda'uu keessan, Ingiliffaan wantoota barbaachisu explain gochuu danda'uu keessan kan argisiisu dookumentii qabaachuus isinirra jiraata jechuudha. Haa ta'uyyuu malee iskoolarshipii kanarratti wanti baay'ee nama gammachiisu IELTS yookaan immoo TOEFLiin dirqama miti. Proof of language proficiency karaa biraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf proof of language proficiency eessaa arganna yoo jettan barattoota baachilarii yoo taatan yookaan immoo digirii jalqabaa barachuu barbaaddu yoo ta'e haayiskuulii fi piripaaraatoorii afaan Ingiliffaatiin barachuu keessan kan argisiisu ministeera barnootaatirraa barreeffachuu dandeessu. Yuunivarsiitiidha eebbifamtanii jirtu yoo ta'e immoo inni indoom gaariidha. Yuunivarsiitiitti barattan riijistiraarraa dhaqxaniitoo Ingiliffaan barachuu koo kan argisiisu yookaan immoo medium of instruction jennaan waan ta'eef medium of instruction naa kennaa jettanii gaafa gaafattan riijistiraala kamirraayyuu isinii kennama. Kanaafiyyuu iskoolarshippiin kun akka iskoolarshippoota kaanii IELTS yookaan immoo qorumsonni akka biroo dirqama miti jechuudha. Kanaaf isin walumaa galatti proficiency afaan ittiin barattan afaan asitti dhuftanii ittiin barachuuf jirtan sana proficient ta'uu keessan kan argisiisu dookumentii yuunivarsiitii keessan irraa yookaan ministeera barnootaatirraa barreessistaniitu bifa xalayaatiin barreessistanii injiraa foormaatiin isaan akkaataatti barreeffamu hin beeku isaan waan ta'eef bifa saniin barreessiftanii chaappaan isaanii irra jira taanaan accept godhu. Kanaaf one of the scholarship that accept medium of instruction jechuudha. Kanaaf waa'ee language proficiency yaadda'uu hin qabdanii jechuudha. Salphaadhumatti language proficiency karaa kana xumuruu dandeessu. Karaa medium of instruction. Scholarshippoota biroo irratti illee ilaaluu dandeessu. Scholarshippoonni medium of instructionidhaan accept isin godhan jiru waan ta'eef isaan sana check godha. Appilikeeshinii iskoolarshipii kanaa keessatti dookumentiin biraa barbaachisaa ta'e school certificate yookaan immoo
School certificate gaafan sini jedhu baachilarii barachuu barbaaddu yoo ta'e school certificate'n barbaachisu kutaa 12ffaatti naashinaal egzaamii xumuruu keessan kan argisiisu yoo qabaattan jechuudha. Isa sanaadha jechuudha tokko kan barbaachisu. Maastarsii warri barachuu barbaadan baachilarii keessan certificate isaa, PhD barachuu warri barbaadan immoo maastarsii fi baachilarii keessan digirii isaa isaan kana qabaachuu sinirra jiraata jechuudha. Asirratti namni baay'een yeroo baay'ee scholarship kan apply hin goonee fi akkuma beekamu biyya keenyatti cost sharing kaffaltu malee original degree siin kennamu. Cost sharing iyyuu kaffaltee dafee siin kennamu waan ta'eef original degree yoo hin qabaanne apply gochuu hin danda'u jettanii too akka hin yaaddoomne falli biraa jira. Kanaaf viidiyoo kana keessatti isa sinittan hima. Baachilariis haa ta'u, maastarsiis haa ta'u, original degree hin qabdan yoo ta'e steppiin daman gaarii kamiin authenticated tempo ni fudhata. Kanaaf tempo keessan authenticate gootanii isa sanaan apply gochuu dandeessu jechuudha. Dokumentiin biraa barbaachisu transcriptidha. Transcript keessanis qabaachuu sinirra jiraata jechuudha. Apply gaafa gootan upload gootu waan ta'eef transcriptinis dokumentii biraa barbaachisaadha. Scholarship kanaaf duwwaa doon taane scholarship birootifis akkasuma inni kun. Biraa kan isin barbaachisu steppiin daman gaarii kamii apply gochuudhaa fi medical certificateidha. Medical certificatein kun ofiisaatii foormaatii mataa isaanii qabu. Websaayitii isaanii irra galtaniitoo daawunlood godhachuu dandeessu. Isa sana daawunlood gootaniitoo doktora yookaan immoo hakima mana yaalaa jirutti geessitanii akkasiin guutuu gochuu dandeessu. Achirratti informationiiwwan barbaachisan jira, qorannoowwanii fi wantoonni isin barbaachisu jira waan ta'eef isaan sana isin guutuu danda'a. Medical certificate jalqaba application January irratti dhuma jedhu kanaaf dirqama miti. Medical certificate kan isin fiddan gaafa nominate taatanidha. Yookaan immoo scholarship sanaa fi gaafa ministeerri barnootaa nominate isin godhe. Gaafa isa sana beektan, gaafa darbuu keessan beektanidha jechuudha malee ammatti yookaan immoo January irratti dirqama miti. Hanga Marchitti tura yeroon itti submissioniin isaa. Scholarship kana apply gochuudhaaf kan isin barbaachisu dokumentiin inni biraa paaspoortidha. Yookaan immoo national IDs yoo qabaattan inni sin ta'a. Kanaafiyyuu paaspoortiinis qabaachuu sinirra jiraata. Yoo hin qabaanne baafachuu dandeessan yoo ta'e ammaa qabdaniitu akka itti yaaddan nan sin gorsaa scholarship kana apply gochuu barbaadan ammaa jalqabdaniitu itti yaaduutu sinirra jiraata jechuudha. Amma ammaatti kan isinitti hime kun dokumentiiwwan nama kamiifiyyuu nama scholarship kan apply nan godha jedhee barbaadu hundumaaf kan barbaachisu. Haa ta'uyyuu malee fiildii tokko tokkoof specifically wanti dabalamu hin jira. Kanaafi fiildii keessan departmentii keessan wanta si filattan fiildii sin filattan sana tokko tokko barbaachisummaa isaa wanta inni require godhu wanta inni sin irraa barbaadu check akka gootan websaayitii isaan irra galaatii check godhaa. Fakkeenyaaf amma barattoota PhD recommendation letterii 2 fiduu qabdudha. Paperii yookaan letterii supervisorii keessan irraa fiduu qabdudha. Research plaanii keessan illee present gochuu qabdu jedha. Kanaafi warri PhD isaan kanallee xiyyeeffannoo keessa galchuu qabdu. PhD warra apply gootan. Art fakkeenyaaf barattoota art irratti hirmaachuu barbaadan yoo fudhanne websaayitii isaanii irra galtanii yoo ilaaltan maal jedhaa viidiyoo ofii keessanii waraabdanii perform gaafa gootan kan argisiisu present gochuu sinirra jiraata. Akkuma isiniin jedhe tokkoon piroogiraamii isin irratti hirmaachuu barbaadan irratti barbaachisoo wantoonni ta'an wantoonni tokko jiru isa kanatti dabalataan isaan sana websaayitii isaanii check gootanii apply gochuu dandeessu jechuudha. Dokumentiiwwan kunneen ana nama isinitti hime kun scholarshippiiwwan kana duwwaadhaaf miti kan barbaachisu. Scholarshippiiwwan birootiifis barbaachisoodha. Kanaafiyyuu dokumentiiwwan kana ammaa qabdanii too prepare gaafa gootan scholarship kamirrattiyyuu apply gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani scholarship kana ani jalqaba apply gochuun intentionii kun ture. Haa ta'uyyuu malee scholarship biraatiifan prepare godheen ture dokumentii koo walitti qabeen ture. Sana amma isiniin jedhe kana akka tasaa scholarship kun gaafa dhufu garuu isuma sanan asitti deebisee too waan tokko edit godhee asitti galchee jechuudha. Kanaaf dokumentii isin barbaachisu prepare gootanii gaafa lafa kaawwattan yeroo scholarship kamiyyuu dhufu salphaatti apply gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu ammaa jalqabdanii too scholarship biyyoota adda addaatti deemtanii barachuu barbaaddu ta'e sirriitti dokumentiiwwan kanneen walitti qabadhaa lafa kaa'adhaa gaafa carraan dhufu hundumatti fayyadamtu jechuudha. Maal jedhama carraan dhufee si dhabuurra ati qophooftee carraa qabu wayyaa jedhama. Maaliif yeroo baay'ee carraan naannoo keenyarra hin dhufa waan ta'eef nu qophoofne too carraa sana yoo eegganne carraan nu dhabaa jechuudha. Ati qophooftee yoo carraa dhabde yeroo biraa carraa argachuun keen oolu waan ta'eef yeroo biraa sana dursitee qophoofteerta waan ta'eef carraa sana of jalan dabarsitu. Hin qophoofne taanaan garuu ammas carraan dhufeetuma si dhaba, borus carraan dhufeetuma si dhaba. Kanaafiyyuu scholarship apply gochuu warri barbaadan dokumentii keessan ammaa jalqabdaniitu ready akka gootanii fi dokumentoonni dabalataas hoggaa jiraate viidiyoowwan biroo gara fuulduraatti hojjedhu irratti isiniifan dhiyeessaa. Gaafii koomentii yaada yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaa isiniifan deebisaa. Viidiyoo kana immoo like, share, subscribe godhaa.